Akkam fayyaa jirtaa nagaaraa jechaa jalqabarraa kaasee badhaafamaa maaksimaa baay'ee babirrii 800 kan ta'e isa kanadha. Jalqabaa maqaa isaan gaafadhaa. Maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan koo Habtaamuu Abdiisaan jedhama. Abbushiidha garuu manatti. Maqaan isaa Habtaamuu jedhama garuu manatti Abbushiidha. Kan inni itti jiraattu eessadha? Kan inni jiraadhu Burruusaadha. Magaalaa Burruusaa Nabattuuti. Kan inni jiraatu aanaa mattuu magaalaa Burruusaati. Carraa kana eessatti agarteeti kan itti kutatte? Carraa kana roobii galgala ture kan hin kute akka carraa ta'e 4 kiilooran ture. Tikeetii dhumaa wayii mucaan ta'e baatee jira. Achi tikeetii sana kute kan hin kutes 300 fi 259 dha. Achi abbaa carraa irra daate ta'e yaada bilbilamnaa inni kan hin dhufe. Birrii meeqaan kutte? Birrii 300 dhaan hin kute. Birrii 300 dhaan kutee akkasidha. Abbaan carraa kun yookiin dhaabbatii kun maal jedhama? Dhaabbanni kun abbaa carraa Qananiidha. Qananii waan gaarii. Qananii abbaa carraa jedhama. Gammachuu akkamitti dhaga'ame? Ana gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Gammachuun ibsuu hin dandeenyedha. Gammachuu kottaan isinis immoo Rabbiis galateeffachaa. Isinis Qananii galas nan galateeffadha. Hojjettoonni isin wajjin hojjetanus guddaan galateeffadha. Carraa kanatti immoo namoonni hundi akka koo yaalanii dhabanii carraan kun darbees hin jiraata waan ta'eedhaaf akka carraa deebi'anii yaalanu ergaan dabarsaa fi baay'ee natti dhaga'ameera gammachuun anaan. Baay'ee galatoomaa waan wajjin turtanii fi waan carraa keenya yaaltaniif baay'ee galatoomaa. My team.